Ashaamar kafuun akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Horni Miidiyaa. Horni Miidiyaa irratti torbanitti al takka qophii addaa isiniif dhiyaata. Qophii kana irratti haala Oromoo fi Oromiyaa keessa jiru qabannee isiniif dhiyaanna. Amma xumura qophii keenyatti nu waliin tura. Qophii kana qopheessuun kan sin faana turu Allalisaa Dhaabate akkasumas Ana ayyaantu taayee ogeessi kaameraa keenya Abdullahi Guyyoo nu waliin jira. Aga xumura qophii keenyaatti nu faana turan afeerraa keenya. Egaa ayyaantuu haala Oromiyaa keessatti yookaan fiigicha miilana Finfinnee keessatti yookaan fiigicha guddicha jedhamee akka Itoophiyaatti beekamu irratti yaada tokko kaasna. Egaa fiigichi guddichi miilana Finfinneetti fiigame kuni fiigichaan fakkaatu yookaan ilaalcha addaa saba tokko irratti xiyyeeffate fakkaata. Fiigichi kuni fiigicha jechuun dura otoo hiriira guddicha Finfinneetti fiigicha irratti taasifame otoo jennee dandeenya. Egaa fiigichi akkaataa ispoortii keessatti fiigichi ispoortii keessaa isa tokko. Ilaalchi ispoortii keessatti ta'amuu fi ilaalchi miilana Finfinnee keessatti ispoortii irratti ta'ame kun wanta duraarraa kan baratame hin fakkaatu. Isayyuu Finfinnee irratti saba tokkoon kan xiyyeeffate fakkaata. Baay'inni miilana ispoortistoota achirratti dhiyaatanii naannoo 45,000 olii jedhamu. Kanarratti egaa namni 45,000 Finfinneetti ispoortii miilanaa yookaan immoo bara 2016 gaggeeffame kanarratti sabni baay'een achirratti yookaan immoo saba tokko irratti xiyyeeffate giruuppii yookaan immoo ilaalcha saba tokko irratti xiyyeeffate yookaan arrabsoo achirratti ta'amee fi yaadni achirratti miilana ispoortii Finfinnee irratti ta'ame kun rakkoo uumee jira jechuu dandeenya. Asirratti egaa torban darbe keessaa fiigicha guddaa yookaan immoo kan waggaadhaatti kan Haile Sillaasee fiigicha san kan fiigu sani Haile Gabrasillaaseedhaan fiigicha qindeeffame magaalaa Finfinnee irratti waggaan ta'uudha. Fiigicha sana irratti wantoonni nuti hubanne akka waan fiigicha guddaa osoo hin taane saba tokko yookiin immoo keessumatti saba Oromoo xiqqeessuudhaa fi wanti sun waanuma qindeeffamee as ba'ee fakkaata. Wantoonni achirratti isaan dhaadhannoon jiru gocha achirratti hojjetamaa ture. Gabaabaadhumatti hiriira sana hiriiratu fiigichaa otoo hin taane hiriirsa deeggarsa faannoodhaa fi waltajjii sana irratti godhame jennee mayyoo bira dabarreeyyuu gaarii fakkaata. Sababni isaa ergaa fiigichaa waan fiigichaa wajjin wal ilaallatu miti. Ispoortiin jaalala saba walitti dhufeellee wal tokkummeessa. Ispoortiin kaayyoo mataa isaatii qaba gaafa geggeeffamu jechuudha. Garuu sana irratti bifa ispoortii keessaan dhokate jibba uummataaf qabaniif akkasumallee deeggarsa faannoodhaafidha wanta achirratti bahame. Dhaadhannoon achirra waltajjii sana irratti qophaa'ellee akkasumallee keessa bahee waan si dhibu diijeen achirratti muuziqaa taphachiisuun illee sirboonni achirratti sirba miniliikii faarsuu yookiin immoo sirba madaa namoota madaa Oromoo tuttuquudha achirratti wantoonni hundumtuyyuu agarsiisni achirratti agarsiifamaa ture jibbuma sanyii Oromoodhaaf akka qabuudha kan nu hubannee jiru. Asirratti ispoortiin baranaa ispoortii kan dura baratame irraa addadha jechuu dandeenya. Maaliif akkas jenna ispoortii keessatti dhaadannoon akkasii kun baratamaan dhufne baranaa qindeessitoomti miilana ispoortii kana qopheessanii kuni rakkina guddaa qabu jechuu dandeenya. Akkamitti ispoortiin jaalala tokkummaadha, hiriyyummaadha erga jennee dhaadannoon achi keessatti miilana keessuma warreen achirratti dhufan kun warra Baardaar, Gondor warra akkas akkasiirraa dhufe fakkaatu jarri achi keessatti dhaadannoo gaggeessaa turan kuni warri diichee silaa maal jedhe namichi diicheraa waan jedhu asiinis kan keenyadha jechaa turani harka baasanii kan keenya jechaa turani nama ajaa'ibu egaa kan isaanii ta'uu fi kan nama biraa ta'uunsaa kun egaa eenyuma birattu shakkii uumeera. Warrumti waan ispoortii kana qindeessan rakkina guddaa qabu. Kanarrattis wanti xiyyeeffatanii waan hojjetaniiraniin fakkaatu. Amma fakkeenya kaasuu dandeenya. Akka saba Oromootti irreechi gaafa Finfinneetti gaggeeffamu halkan faachi bula namni sodaa guddina. Dhugaa amma Oromoon wanta akkasiin barbaade yookaan wanta akkasiin hawwii jedhee dargaggeessi yoo dubbate galgala Finfinneetti qabanii garafuu yookaan hidhaa turan. Amma irreecha yeroo darbee namoota baay'eetu gaafa irreecha jecha tokko gaafa dubbatan namoota baay'eetu hidhame. Kan Finfinnee miti kan Bishooftuu miti kan Buraayyuu rakkina uumee ture. Namoota baay'eetu hamma yoona kan amma guyyaa har'aatti mana hidhaa keessa ture. Kanaaf sabni kun yookaan immoo milishoota Amaaraa kanaaf ibsitu dhufee Finfinneetti fiigicha fiigemu saba garbiraatu. Asirratti jechi kee jecha sirriidha. Amma gaafa wantoota dheengadda fiigicha sana irratti geggeeffame san gaafa laaltu walumaa galatti
caasaan faannoo kamitti akka inni Finfinnee keessa diriiree jiru si hubachiisaa jechuudha. Sana booda viidiyoon erga fiigichi kun geggeeffame booda jara warra hidhattoota faannoo irraallee gabba'ee dhageenyeeti turre. Asiin jira viidiyoo onlaayinii gubbaarra. Dhaadhannoo san keessatti maal jedhaniiti? Amaareenyi kilaashii amaareenyi jedhanii yeroo isaan itti dhaadhannoo godhataa turantu jira. Jarri illee yeroo sanatti maal jedhaniiti kan isaan dubbataa turanii argitaniittu achiis nama qabnaa asiis nama qabnaa. Amaareenyi kilaasha amaareenyi jedhee dheengadda warri deeggarsa hiriira guddichaa san fiigicha guddichaa san kan ba'e jedhanii. Jaarsi milishaa amaaraa sun kilaashii isin ol qabee achiin waamaa jiru Finfinneen waamaa jiru nutis qophooneerra achi dhaquu fedhe achi keessatti namoota walitti dhufanii bakka tokkotti walgahii taa'an jiru fakkaatu kilaashii gar tokko qabataniiru inni tokko as sirgoraashii qabatee wal qabee ta'uu didee fakkaata gadi qabeen sodaate immoo haala achi keessa jiru gagaa hin dhaquu fi nafuu isaanii hin beeknu. Kana gaafa laaltu Finfinnee keessatti caasaan faannoomti kun akkam akka diriire irraa hubatta. Maaliif amma akkuma ati jalqaba kaastee dhimmoota fakkeenyaaf magaalaa Finfinnee keessatti wantoota irreechaa wal qabatee illee irreecha wantoota hin barbaachisne illee akka ati fuutee dabartee nanneef alaabaa abbaa gadaa kan hafe fittashaan jira daangaa irratti akka argiteeyyuu akka garaa keetiyyuu Oromoon erga waggoota lama asitti irreecha irratti siraata ba'ee akka garaa isaatiitti irreeffataan jiru jenne nun sobsiisu. Egaa asirratti uummata gara 45 miliyoona 45 uummata 45 sana keessaati yoo laalte jechi dhaadhannoon achirra jiruu fi arrabsoon achirra jiru uummati 45 sana keessaati xiqqishooma kan Oromoof garaa laafullee hin jiru. Achirratti dhaadhannoo achirratti ta'aa ture sana keessatti sabni Oromoo achi keessa jira jechuu hin dandeenya. Maaliif injiruyyuu jechuu dandeenya waltajjiitti bahanii laftan keenya jechaa turanii Finfinneen yan keenya maalii jechaa turanii. Kanaaf namni afaan Oromoo dubbatu yookaan dhaadhannoon afaan Oromoo kun ispoortiin jaalala tokkummaadha saba kamiyyuu walitti fida taanaan sabni Oromoo maaf gaafa sana Finfinneen yan keenya jechaan turre. Kanaaf namni warri miilan achitti ispoortii kanarratti hirmaatan kuni saba tokko irratti xiyyeeffate kan keessaa filamanii Finfinneetti hirmaatan fakkaatu yeroo akkasitti dhaadannoo akkasii gaggeessanii. Akkasillee akkuma kanallee ta'e jecha irratti illee dabaluudhaaf yaada bareedaadha. Galatoom yaada hedduudha kanatti kaasaa jirtu. Walumaa galatti kan baay'ee qaanii guddaa sitti fidu immoo fiigicha sanallee adda Adaanacheef akkasumallee pirezidaantiin jirti. Namoonni Sillaasee abatee kolfaa ture. Qaamota bebbeekamoo akkasiitiin sagantaan sun saaqamee fiigichi sun geggeeffamee gaafa akka kanatti jechaa fi xalaa jibba saba tokkoof qabani gaafa isaan agarsiisanii kun immoo qaanii guddaadha. Kana irratti iyyuu dabalee wanti kan Finfinneen jechaadha ibsa baasee ture bulchiinsi magaalaa Finfinnee maal jedheeti ibsa baase haalli fiigicha hiriira guddaa fiigichaa sun haala gaariitiin xumurame haala boonsaatiin jedheeti ibsa baaseeti jechaadha. Waan nama qaanessuudha kun maaliif keessumatti viidiyoolee hin qabna viidiyoo galchuu dandeenya gidduutti. Dhaadhannoo isaan achirra geggeessaa jiran sun amma fakkeenyaaf amaareenyi kilaashii amaareenyi akkasumallee inni waagaa balau akkasumallee yematxaanoo faannoo yematxaanoo jechoota akkasiidhaan akkasitti dhaadhataniiti bulchiinsi magaalaa Finfinnee immoo hiriirri fiigicha guddicha magaalaa Finfinnee haala gaariin haala bareedaadhaan xumurame jechuun nama qaanessa. Asirratti bulchiinsa magaalaa Finfinnee kun miilana waan haaraa hojjeteera yookaan ispoortiin miilana isaa waggaa waggaatti gaafa dhufan waama tokko fidaniifu waanuma yeroo darbeerraa kaasee jecha akkasii dubbatamaa ture. Yeroo waggaa darbee alaabaa wayii fudhatanii dhufanii alaabaan sun fiigicha irratti kan hin barbaachisne alaabaa mul'isanii miilanallee inni bicaan sun miilana bira jira hin fakkaatu alaabaa jijjiiratan garuu suura achirra jiru suni kan mul'isu qaba fakkaata. Maalumaafuu fiigichi miilana Finfinneetti ta'ame kun dhaadannoon amma kan ispoortiirraa adda ta'e yookaan kan baratamaa dhufeeyyuu miti. Otoo amma dargaggeessi Oromoo Finfinnee keessatti nuyi nagaa barbaanna nagaan nuuf haa bu'u jedhee hidhaatu jira. Garuu isaan reebichi jira. Isaan garuu bakka mootummaan jiru federaal poolisiin otoo jiruuti. Nuti kilaashii barbaanna inni waggaa balaa jedhanii baay'ee maxxaa Finfinnee shaggar Finfinnee awwan lishim jedhanii turanii. Egaa gadurii shaggar kanas dhiisaniiru Finfinnee dhiisanii Addis Ababaa jechaa turanii. Ammoo miilana wanti ittiin gara Finfinneetti deebisanii shaggaris adda cinnaa shaggar isaanii kuta ta'ee bulchiinsa magaalaa Finfinnee kuta ta'ees hin baramnee kan egaa isaanii wanta dubbatan itti yaadanii yookaan caasaa diriirfatanii dubbatu fakkaata.
Maalumaafuu kan miilana Finfinneetti ta'e kun saba tokko irratti kan xiyyeeffatee fi mootummaan jira jechuu hin dandeenyu. Isarra darbee immoo yeroo darbe irraa kaasnee ilaaluu dandeenya. Finfinnee kana keessatti akkuma mishigiidha jechaa turre sana sabni Amaaraa kun yookaan milishoonni Amaaraa kun caasaa Finfinnee keessatti diriirfachuu isaanii kan mirkaneessinu qeesii Finfinnee irraa kaasee meeshaan akkatti qabamaa turee fi yeroo darbe birrii miliyoona meeqa jaartii mana qeesiitti kan qabame miliyoona 2 miila namoo qeesii isa dhiiraa sana irrattis rasaasa naannoo 400 olitti Finfinneetti qabame. Kanaaf amantii dahoo godhatanii bakkoota garaagaraa keessatti keessumaa Finfinnee keessattii fi ilaalcha isaan Oromoo fi Oromiyaa irraa qaban gan xiqqeessuu fi lafa Oromoon kan Finfinnee ta'e sana keessatti ilaalcha akkasii Finfinneen hankeenya jedhanii keessumaa bakka teessuma mootummaa ta'anii jecha akkasii dubbachuu fi akkaataa ispoortii irratti jiru yookaan ispoortii keessatti ilaalcha hin baratamnee fi jecha hin baratamne kana keessumaa Finfinneetti dubbachuu fi isayyuu otoo bulchiinsi magaalaa Finfinnee yookaan kantiibaan magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebee fi pirezidaantiin otoo jirtuuti jecha akkasii dubbachuu fi ilaalcha akkasii haasa'uun kun Oromoo biratti gungummii yookaan immoo ilaalcha addaa kaasuunsaa hin hafne isayyuu dhaadannoon isaanii ammas Finfinnee galla jechuun isaanii wal quba qaba jechuu dandeessa. Milishaa Amaaraa yookaan immoo milishaa faannoo laga keessa jiruu fi jaarsolee achi keessa jiranii fi warreen miidhan ispoortii kana irratti jecha akkasii dubbatan hidhata qabaachuu yookaan immoo itti yaadame Finfinnee keessatti jecha akkasii dubbachuun isaa wanta beekamaadha natti fakkaata. Akkasii gamee gamanumaan viidiyoo achirraa arganne sanii yeroo isaan dhaadannoof akkasumallee wantoota isaanii achirratti mul'isanii mee viidiyoo kana waliin daawwanneeti walitti deebina. ክላሽ አማሪ ብሏል አዲስ አበባ ሰው ክላሽ ይኸው ቅረጸው በደንብ ክላሽ አማሪ ብሏል። እየመጡ ነው ብሏል አይደል? እየመጣ ነው በሉ። አመሰግናለሁ። ሲጋብዘን ስለነበረ ታላቁ ሩጫ ላይ ትልቁ መሪ የነበረው እየመጡ ነው ያለው። እየመጣ ነው። እውነተኛ ሆኜ ነው የምነግራችሁ። ደግሞም ገብተናል አዲስ አበባ በግልጽ ነው የምነግራችሁ። ገብታሽ ያለው ሰው ሁሉ ክላሽ ነው እንዲያወጣ እንፈልጋለን። ወደ ላይ ክላሽ ያዝክ ሁሉ ክላሽ አማሪ ብሏል አዲስ አበባ ሰው ክላሽ ይኸው ቅረጸው በደንብ ክላሽ አማሪ ብሏል። እየመጡ ነው ብሏል አይደል? እየመጣ ነው በሉ። Egaan viidiyoo dhaggeeffannee walitti deebinee jirra. Viidiyoo sanarraati waan guddaadha wanti nu barachuu dandeenyu. Keessumatti jechoonni dhaadannoo san keessatti ana akka nama tokkotti na ajaa'ibe. Bimmachishim baay'imachishim Finfinnee shaggar Finfinnee haayonellishim jechi jedhu suni jaallattu dibbitusi shaggar Finfinnee siif hin taatu akka jechuuti. Egaa walumaa galatti jarri carraa argatanitti fayyadamuudhaanidha kan isaan uummata Oromoo xiqqeessanii keessumatti yeroo ayyaana ximqataallee ta'u wanti tokko bakka qophiin tokko magaalaa Finfinnee keessatti gaafa geggeeffamu jibbiinsa uummata Oromoof qabaniif akkasuma immoo uummata Oromoo kan akkaataatti balleessuu danda'anidha kan isaan yeroo hundumaa uummata Oromoo xiqqeessuu fi uummata Oromoo arrabsuudha. Keessumatti immoo fiigichi guddaan dheengaddaa geggeeffame suni wantuma jalqabumaa kaasee qindeeffame irratti mari'atema saba kana Oromoo kana xiqqeessuuf hojjetame fakkaata. Hiriirri guddichi kun egaa miilana
wanta Oromoof arrabsiisuuf qophaa'ee fakkaata yookaan itti yaadamee hojiin kun kan hojjetame fakkaata. As keessatti seera fiigichaa fi kan baratame duratti jecha akkasii dhaadannoon akkasii dubbatamee hin beekamu. Isaan lafa guutuu dhufammoo fiigicha fiiguu dhufan kan jedhu sun gaaffisitti ta'a. Kanaaf jecha akkasii dubbachuun kun ilaalcha akkasii keessumaa saba tokko irratti keessumaa Oromoo irratti xiyyeeffachuun kun kan dhaabbate hin fakkaatu saba kana irratti. Keessumaa finxaalayyii Amaaraa kana wajjira yookaan milishaa Amaaraa wajjira walitti dhufanii walitti dhufeenyaan Finfinnee keessatti caasaa diriirfachuu isaanii miilana ifaa ifatti otoo mootummaan jiruu fi otoo kantiibaan magaalaa Finfinnee jiruuti mul'ifatanii jiru. Kanaaf fiigichi miilanaa kuni kan Finfinneetti ta'ame hiriira guddicha yoo jenne wayya hiriira guddichi Finfinneetti miilana gaggeeffame kuni saba Oromoo gadi xiqqeessuu fi lafa Finfinnee kan gaafatan fakkaata. Kanaaf asirrattis bimmechishin shaggar Finfinnee aanu lishim jedhanii dubbatataniiru. Yookaan immoo hin barbaanna qawwee yaanne irraa jedhanii otoo poolisiin federaalaa fi makkalaakaa fi kantiibaan magaalaa Finfinnee fi pirezidaantiin ispoortii sun otoo jiranii jecha akkasii dubbachuun isaanii miilana kantiibaan magaalaa Finfinnees wanta dubbateeru hin qabu. Isaan gabaabumatti ilaalcha isaan Oromoo irraa qaban kuni kan dhaabbate hin fakkaatu yookaan arrabsoo isaan Oromoo xiqqeessuu fi yoo barbaadan achi bahanii baala gizeedha jedhanii jecha akkasii dubbachaa turan yeroo darbe. Jechi tokko yoo dubbatame yeroo darbe artistii keenya irratti Iskender Taamiruu irratti sirba tokko gaafa sirbu galgala qanii manatti reebanii sin ajjeesnaa jedhanii baala gizee immoo jedhanii kun amma yoonaatti uummata Oromoo miti mootummaa maqaa Oromootiin aangoorra jiru kana baala gizeedha jechaa turan. Sababu mootummaan kuni kan Oromoodha jedhameef sabni Oromoo miliyoona 60 olitti lakkaa'amu arrabsoo guddaa keessa jira. Gabaabumatti ilaalchi miilana yookaan immoo ispoortiin miilana Finfinneetti ta'ame kun Oromoo xiqqeessuu fi Oromoo salphisuuf kan hojjetame fakkaata. Uummanni Oromoos kana of baruu qaba ilaalchaati. Asirratti walumaa galatti amma uummanni Oromoo of baree dammaqee eenyu wajjin akka jiraataa jiru of beekuu qaba. Maaliif yeroo dhiyeenya asitti platformii TikTok haa ta'u Facebook gubbaallee haa ta'u jarri kuni namoota isaan beekaadha jetteeti namoota guddaadha jettu waan isaan dubbatanii wanta siyaarsuudhaa fi akkamittan wajjara kana wajjin jiraadha si jechisiisuudha. Kanaafiyyuu uummanni Oromoo of baree dammaqee jarri kuni uummatuma Oromoo kan jedhamu maqaa balleessanii dadhabaniiru arrabsanii dadhabanii jiru. Uummatuma Oromoo kanallee akkaataa itti balleessuu danda'anidha kan isaan dalaguu jiran jechuudha. Kanaafiyyu uummati Oromoo dammaqee ofiisaa qeesaa fi olii isaa eeggachuun dirqamadha. Caasaa isaan diriirfatanii kan isaan mul'isan miilana Finfinneetti. Milishaa Amaaraa kan amma qawwee baasee ol kaasee rarraasee waan hedduu dhaadatu sanarraa kaasnee gaafa kaasnu. Kan biraa immoo isarra darbee immoo keessumaa Affaar keessatti soogidda gurguranii milishaa Amaaraa laga keessa jiru sana deeggaruun sunii fi keessumaa abbootiin amantaa Finfinnee keessa jiran akkaataa rasaasarraa birriirraa kaasee kanaan deeggaraa turan inni immoo ifaa bilisatti miidiyaatti bahee odeessamaa ture. Isaanii yaalii isaanii Oromoo salphisuu fi mootummaa amma aangoorra jiru maqaa Oromootiin aangoorra jiru kana salphisuu fi kuffisuuf yaalii isaanii hin taasisne sun hamma yoonaatti yaalii taasisaa jiru. Yaalii dhagaa isaanii hin galagashine hin jiru jechuu dandeessa. Itti xiyyeeffatanii hojjechaa jiru. Kanaaf jarri milishaan Amaaraa laga jiranii fi warreen miilan ispoortii kanarratti dhufanii maqaa ispoortiitiin Finfinnee keessatti jecha akkasii dubbatanii fi Oromoo salphisan hidhata guddaa qabaachuu isaanii mul'isa. Sirriitti akkaataa isaan itti hidhata guddaa qabaachuu isaan mul'isu jaarsa achi milishaa sana qawwee ol qabee achirraati viidiyoo inni dubbate sanii fi jarri achirratti immoo dhaadhannoo sana irratti illee qawwee sana ol qabanii wantoota isaan jedhan suni akkaataa wanti kun isaan waliin hidhata qabaniif akka isaan itti wal faana jiranidha kan si hubachiisu. Egaa walumaa galatti taateen kun deddeebi'ee in uumama. Jarri carraa argatanitti fayyadamuudhaan uummata Oromoo xiqqeessuu, uummata Oromoo arrabsuu, xureessuudha hojiin isaanii. Uummanni Oromoo immoo maal gochuu qaba yoo jennee gara qophii keenya dhuma guula fixuutti gaafa dhufnu obbaruu qaba dammaquu qaba uummanni Oromoo. Uummanni Oromoo dammaquu qaba. Garuu jara kanarratti jecha kaasee darbu finxaaliin Amaaraa kuni uummata Oromoo Wallaggarraa kaasee buqqisuu fi isarra darbee immoo finxaaliin kun mootummaa isaaniillee buqqisuu hammarra gahaniiru jiru. Isarra darbee mootummaa federaalaa kana aangoorra jiru maqaa Oromootiin aangoorra jiru buqqisuufis yaalii guddaa taasisaa jiru kan ammaatti. Isayyuu amma yaalii taasisuurra darbee immoo kunoo isin buqqisna hin ufna jedhanii ifaa bilisatti mootummaan jiruu fi otoo kantiibaan magaalaa Finfinnee bira dhaabbatanii ilaalanii otoo isaan pirezidaantii manaamniin faana jiraniiti itti himanii jiru. Kanaaf jechi isaan ammayyuu dubbatan yookaan ilaalcha isaanii rakkinaaf yookaan immoo lolaaf
qophaa'u jiraachuu isaanii kan mul'isu keessumaa ispoortii miilanaa irratti ifatti itti himanii jiru. Kanaaf kantiibaan magaalaa Finfinnees yaada kanarratti otuma arrabsamu callisee ilaaleera. Pirezidaantiinis yaada dubbateeruun qabu. Mootummaan federaalaas immoo jecha dubbateeruun qabu kan Oromoo ta'uusaas wanta gadi baasee dubbateeruun qabu. Kanaan duras gaafa isheen dubartittiin walaloo walalte gaafa aangoo qabateerraa kanaaf mangaa gaafa isheen jettee arrabsite mootummaan Itoophiyaa aangoorra jiru kun harka rukutaa ture. Kanaaf otoo itti himanii kan itti himan yookaan immoo kan yaadan itti himaa jiru jarri yookaan immoo ilaalcha gara fillafiitti yookaan gara duraatti qabanii fi xiyyeeffannoo waliin milishaa Amaaraa kana hojjechaa jiranii fi yaada isaan Finfinnee irratti fi lafa Finfinnee isaan gaafachaa jiran kun ifaa bilasatti miilana Finfinneetti himatanii jiru. Maalumaafuu lafti Finfinnee kun mootummaa biratti gatii ilaalcha dhabee fi uummata Oromoo gaaffiin uummata Oromoo yookaan lafti Finfinnee kun waliin sabaramuu gatii didee fi uummata Oromoo biratti gaaffiin uummata Oromoo fudhatama gatii dhabee fi jarri Dabra Taaborii fi Gondorii dhufanii Finfinnee gaafachaa jiru. Keessumaa miilana fiigicha nama 45 ol irratti hirmaate keessatti jecha akkasii dubbachuu fi ilaalcha akkasii yookaan Oromoo xiqqeessuu fi saba tokko irratti xiyyeeffate kan bahe kuni gaaffii uumee jira. Maalumaafuu mootummaan kanarratti xiyyeeffatee fi hojjechuu qaba jechuu barbaanna. Keessumaa sabni Oromoo immoo of baruu qaba, dammaquu qaba. Jarri kun wanta uummata Oromoo xiqqeessuuf ammas duubatti wanta deebanii hin fakkaatu. Maalumaafuu mootummaan kanarratti xiyyeeffatee otoo hojii hojjetee gaariidha natti fakkaata jedhee yaada. Dhimma kanarratti egaa jarri akkuma ati jalqaba kaaste uummata Oromoo xiqqeessuu balleessuudhaaf akkasumallee mootummaa irratti yeroo garaagaraattiidha kan isaan fonqolcha geggeessaa illee turanii. Mootummaa isaanii irratti illee kan bakka sana bulchuu akkasumallee mootummaa Itoophiyaa bulchuu irratti illee kanadha wantoonni isaan yaalanii. Kanaafiyyuu immoo gama kanaan mootummaan illee calliseetu ilaaluudhaa baate gaarii fakkaata. Yaada keenya bakka tokkotti qabnee gaafa laallu sabni miilana yookaan hiriirri guddicha Finfinneetti taa'ame kuni saba Oromoo arrabsuuf yookaan immoo itti yaadame walii galtee kantiibaa magaalaa Finfinnee wajjirraa walitti dhufame kan hojjetame fakkaata. Maaliif achi dhaabatanii ilaaluun kuni otoo saba Oromoodha ta'e yoona hidhaniiru yoona achitti ajjeesaniiru kuni wanta baratamaadha. Keessumaa Oromoo biratti ajjeechaan kuni wanta itti yaadame hojjetamu fakkaata. Keessumaa kan Finfinnee miilanaa kuni kantiibaan gaafa jiru jecha akkasii dubbachuun kun arrabsoon akkasii saba tokko xiqqeessuuf inni bahame kuni fiigicha hin fakkaatu. Saba yookaan immoo Finxaalii Amaaraa yookaan milishaa Amaaraa deeggaruuf kan bahame fakkaata. Maalumaafuu asirratti egaa diiyaasporaan biyyoota alaa jiran illee yaada kana deeggaruu fi yaadarra darbee amma qarshii deeggaruu irratti fi Finxaalii Amaaraa kana jajjabeessuu fi akkaataa isaan Finfinnee gaafachuu fi lafa Finfinnee gaafachaa jiran suni Finxaaliin Amaaraa kana akka jajjabeessanii fi diiyaasporaan biyya alaa jiran kun jajjabeessaa jiraachuun isaaniis sooshaal miidiyaa irratti mul'achaa jira. Maalumaafuu bakkoota garaagaraa keessatti ajjeechaan Oromoo fi lafti Finfinnee kun waliin baramuu dhiisamuun kunis uummata Oromoo biratti gaaffii kaasee jira jechuu dandeenya. Yaada keenya bakka tokkotti walitti qabnee gaafa laallu fiigicha miilanaa kanarratti saba Oromoo xiqqeessuu fi saba Oromoo gadi qabuu fi saba tokko irratti xiyyeeffatee bahuun isaanii Oromoo biratti gaaffii kaasee jira. Maalumaafuu kantiibaan magaalaa Finfinnees ta'ee mootummaan federaalaa maqaa Oromootiin aangoorra jiru kuni xiyyeeffatee gara fillafiitti yookaan gara duraatti kanneen itti yaadamee hojjetamu yookaan waltajjii garaagaraa jira yoo ta'e irratti hojjechuu qaba jechuu barbaada. Wanta kana irratti mootummaanis gama isaatiin akkasumallee qaamoleen wantoota gama mootummaa biyya bulchaniini gama waan tokko keessa jiran dhimma kana irratti hojjechuu akka qabanidha. Akkuma ati kaaste wantoonni hedduu jarri itti qindaa'anii hojjechuutti jiran wantoonni tokko gama sooshaal miidiyaa irratti mul'ataa waan jiruufiyyuu egaa walumaa galatti yaada keenya xumuruudhaaf gaafa finnu egaa fiigichi suni fiigicha guddicha Itoophiyaatu hin taane fiigicha tun taane deeggarsa hiriira guddicha milishaa faannoodhaaf akkasumallee warra Fantaallee Amaaraatiif ba'ame yoo jenne wanta nu sobsiisu miti. Egaa kabajamtoota daawwattoota Horni Miidiyaa qophii addaan torbaniif qaban fiigicha Finfinnee yookaan hiriira guddicha miilana Finxaalii Amaaraatiin Finfinneetti keessumaa uummata Oromoo xiqqeessuuf qopheeffanne kana hanga ammaatti daawwataa turtan ture. Qophii kana qopheessuun kan sifaana ture Allalisaa Dhaabaati akkasumas Waayilikoo Ayyaantu Taayee akkasumas ogeessi kaameraa keenya Abdullahi Guyyoo ture. Torban qophii addaan hanga walitti deebinutti qophiilee Horni Miidiyaaf waliin turtii gaarii qabaadha.